Yoo yaa shamaa kam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Kana beektaa laata? Qubeelaan maaliif harka bitaa quba afuraffaatti godhatama? Akkuma beektan namoonni walitti dhufeenya jaalalaa gidduu isaanii jiru waadaa waliif galuudhaaf jaalala isaanii sana cimsuudhaaf mallattoodhaaf akka ta'uuf jecha waanuma humni isaanii danda'een gosa qubeelaa tokko bitanii walitti kaatu. Keessattuu gaafa cidhaa misirroo lamaan waadaa baay'ee erga waliif galanii booda qubeelaa babbareedu qopheeffatanii sana fuula uummata sanaa fi waaqayyoo duratti harka bitaa quba afuraffaa irratti waliif kaa'u. Aadaan kun biyyoota garaagaraatti garaagarummaa qaba. Biyya keenyatti harka bitaatti yoo godhamu, biyyoota biraatti immoo harka mirgaa irratti godhama. Fakkeenyaaf biyyoota akka Raashiyaa, Jarmanii, Noorweey fi Hindiitti harka mirgaa irratti godhatama. Kan isin eebu biyyoonni kun nama qubeelaa harka bitaa irratti godhatee akka carraa dhabeessatti ilaalu. Akka biyya keenya kana utuu gaa'ela hin dhaabbatinis qubeelaa waadaa walitti hin godhatan. Gaafa cidha isaanii yookaan gaafa mana tokko keessa jiraachuudhaaf murteessan harka mirgaa irratti waliif godhu. Biyya Swiidinii fi biyya Chiilii jedhamu keessatti immoo amma gaafa wal fuudhaniitti qubeelaa waadaa harka isaanii mirgaa quba sadaffaa irratti waliif kaa'u. Erga wal fuudhanii immoo qubeelicha harka bitaa quba afuraffaa irratti naanneffatu. Biyya Chaayinaatti jaalalleewwan waadaa waliif galuudhaaf yookaan wal fuudhuudhaaf qubeelaa hin fayyadaman. Dhiirri tokko durba tokko fuudhuudhaaf maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa isheen jaallattu fidee dhufee dura ishee kaa'ee natti heerumtaa jedhee gaafata. Isheenis meeshaawwaniif maallaqii inni dhiyeesse yoo ishee gammachiise eeyyee jettee waadaa galuuf murteessiti. Biyyoota Afrikaa tokko keessatti garaagarummaa qaba. Asollaa biyya keenyaa kan taate kaaba Keeniyaa keessatti jaalalleewwan lamaan calcala sibiilaa irraa hojjetame morma isaanii irra waliif kaa'u. Hiikaan isaas siif lubbuu koo siifan kennaa sirraa adda ba'uu mannaa sibiila kanaan of ajjeesuun filadhaa jechuudha. Gara biyya keenyaatti yoon dhufu hiikaan harka bitaa quba afuraffaa irratti qubeelaa waliif kaa'u maalidha? Namni baay'een calluma jedhee qubeelaa quba kana irratti baatee deema malee hiikaa isaa baay'ee hin beeku. Maaliif qubeelaa quba kana irratti godhattee maaliif isa kaan irratti hin godhatin jedhee namoota baay'ee gaafan gaafadhu. Quba kana irra baay'ee bareeda kanaafidha jedhu. Kaan immoo aadaa biyya keenyaadha garuu hiikaa isaa hin beeku anaaf iyyuu gaaffiidha jedhanii naaf deebisu. Hiikaan isaan inni sirriin garuu aadaan kun aadaa warra Room duriiti. Warri Room quba kana akka addaatti ilaalu. Sababni isaas hiddi dhiigaa quba afuraffaa kana irraa ka'ee kallattiidhaan gara onnee deemuutu jira. Maqaan hidda dhiigaa kunis Vena Amoris jechuunis Vein of Love jedhama. Inni kun quba warra kaanirraa adda taasisa. Kanaaf yeroo jaalalleewwan lama quba afuraffaa irratti qubeelaa waliif ka'an waadaa koo karaa quba kanaatti onnee kootti hidhadheeraa jechuu isaaniiti. Malee calluma jedhamee bareedinaaf godhatama miti. Kanaaf obboleewwan koo qubeelaa waliif keessan fi kaa'uudhaaf jirtan hiikaa isaa kana fakkaata. Dhimmichi onnee wajjin wal qabata. Hidda dhiiga jaalalaa quba keessaniirra kaa'uun onnee keessanitti waadaa keessan hiitaniittu. Waadaa sibiilaa inni caalu jaalalli Kiristoos immoo onnee keessanitti haa qabatu. Baay'ee akka irraa barte beekamaadha. Hiriyaa kee fuudhuuf jedhu yookaan jaalallee qabu yookaan qabachuuf jedhu sanaaf immoo shir godhiif. Kan kana barreesse faarfataa Solomoon Addunyaatti Waaqayyo isaa eebbisu jenna. Bara tokko intalli Waaqayyoon sodaattuu fi Waaqayyoon kan jaallatu tokkotu ture. Barumsa isheenis bartuu cimtuu turte. Gosa barnootaa HRMtiin warqeen badhaafamuun eebbifamte. Isa booda guyyaa tokko ganamaan kaatee Waaqayyoon kadhattee hojii barbaacha manaa baate. Hojii miindaa qarshii 3,000 irratti dorgomtee kufte. Yaa Waaqayyo siin kadhadhee si amanadheen bahee naaf hin milkoofne sittis gaddeeraa jettee mana isheetti deebite. Guyyaa biraa ammas Waaqayyoon kadhattee hojii miindaa qarshii 5,000 irratti dorgomuuf manaa baatee ammas hin milkoofneef yaa gooftaa sitti gaddeera jettee manatti deebiti. Ammas hojii miindaa qarshii 8,000 irratti dorgomtee hin milkoofneef akkuma barame yaa Waaqayyoo sirraa abdii kutadheeraa amma yoonaa siin si jaallachaa si sodaachaa kanaan jiraachaa ture akkasumaanii jettee gaddaa manatti deebiti.
Achiin guyyaa tokko utuu karaa gubbaa deemtuu hafuura maal akka ta'e hin beekamne ishee dhibee beeksisa hojii qaxarrii miindaa 14,000 bahee dubbistee dorgommii kana irratti galmooftee haala gaariin qabxii gaarii fiduun darbitee qacaramte. Kana booda gadditee boohaa yaa Waaqayyo amma yoonaa kan na kuffisaa turtee fi firii gaarii fi isa kaanirra wayyu na nyaachisuufi jettee araara kadhachuun qalbii ishee jijjiirratte. Maal jechuu barbaadeen seetanii Waaqayyo miira keenyaan isa madaaluu hin qabnu hamma inni dubbatutti afaan qabachuun akkam gaariidha seetanii. Buddeenni siif qophaa'ee tura malee eenyus jalaa hin nyaatu. Waaqayyo garaa sitti jabaatee otoo hin taane waan wayyu siif qopheessaa jiraatii abdii kutattee hin bu'in. Eebbifamaa. Sagalee guyyaa har'aa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13. Afaan namoonni yookaan afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh jedhuun ta'e raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatti hamman buututti amantii guutus qabaadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe garuu ani homaa miti. Wantan qabu hundumaa warra dhabaniif hiree ittiin of jajuudhaafis dhagna koo iyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe garuu homaa waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalee danda'aadha. Gaarummaas hin agarsiisa. Jaalallee hin hinaafu. Of hin jaju. Of hin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaaju. Waan isaatti tolu duwwaas hin barbaadu. Hin dallanu. Waan namaas namarratti hin yaadu. Waan namaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokko illee nama hin lafafu. Hundumaa isaa hin amana. Hundumaa isaa abdata. Hundumaa isaas obsa. Jaalalli yoom iyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamne dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Beekumsas yoo ta'e hafuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa. Wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuun isaa yeroo ga'u immoo inni muraasni kun hin hafa. Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhee akka mucaatti nan yaade. Akka mucaattis sababii nan kennaan ture. Amma garuu erga nama gahaa ta'e akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubatin afeetti hin argina. Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubatin afeetti hin argina. Yommus garuu fuula fuulaan hin argina. Wanti ani amma beeku muraasa. Yommus garuu akkuman ofii beekame anis guutuutti beekuuf jira. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii hin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Eebbifamtaniitu yeroo keenyaaf Waaqayyo nuuf haa eebbisu.